tokkoffaa isa kana ijoollee san jaaree ijoollee tumsiisu. Inni dhaloonni isaa Harargee lixaa aanaa Habroo balballeettidha. Abbaan isaa Ammayyaqiin Jaamaa. Obboleettiin isaa takka keessa jirti waa'ee sarraa takka quban qabanii hin dalagatu gaara keessa taa'eeti ijoollee qabsiisee rabtichillee inni fidaa fi sa'aa fide fuudhanii ol dageessanii qoob bishaan paasiifinnaa bishaan qabbanaan bakka jiru si geessina jedhanii ijoollee achi qabanii cafaqanii ableen hunda diddiranii ani nama akkasi diddiramee jechuu ani amma abbaan mana kiyyaa akkasi diddirameeti wanti jirama mana hakimaa siigalee maallaqa qarshii meeqa saaman ijoolleen tun amma mucaa kanaa qabaddu maal jaamma rabtichi suni ani hawaalaa isaatiin kaffalu jira isaa wajjin dalagaa ijoollee isaan tumaniin fidaa ijoollee isaan tumaniin tadu'uu diddee mana hakimaa geessaa jee amma guyyaa sanii raqama jawwaala mucaa kanaa arabticha santu na jalaa kaasee hootu si wajjin rafaa yoon akka taatu dhabdina jee jechuu isaa wajjin muuziqaa oromoo itti banatanii jiraata jechuun inni arabaa hojii jira shabaaba arabaati wajjin ijoolleen achi jirtu takkittiin ta dalagattu hin jirtu wal jaaranii bas jaarmaa isaa mudirri isaaniitiin waan inni jeen malee ijoolleen takka hin dalaytu waan inni jeen qofa dalagan jechuu isa biraan illee dabranii yoon isaa nama kan hin tuminaa ga'e jeen ni dhiisan yoon inni ajjeesaa jeen ni ajjeesan liif irratti hin bahu tiktok hin fayyadamu. Facebook ardaan tan yoo jawwaala nama harkatti agarte tokko harkatti agarte boru khabiroo harkatti agarte maaliif nama saamanii harkaa qaban waan ta'eef ani bakka teessoo maatiin isaa haati ishee isaa ka jiraattu Somaaliidha maqaan Sa'aadaa jamti abbaan isaa Ammayyaqiin jaam magaalaa balballeetti keessa ani amma yoo barbaadan achin singeessa yoo dhiiga kafalatu barbaadan isa qabsiisadhaa san booda akkasitti nama mucaa san ajjeese inni nu isinii hima mucaan kajiru birkaa maataa birkarra jira siigalee isa jechuu ani fiifuu madlaal tiyyaaba amma miira keessa galeetiin haasa'u jira fiifuu laale wanti abbaa mana kiyyaa akkasitti ablee hunda diddiranii isaan taa ijoollee gandaati je'ee akkasi dhiisiise siigalee hojii dalagaa turan hojii jiraachaa turan siigalee gaafa qabbanaa baatii lama isaanii hojii dalagate nama saamanii yoo dhiisan bareedaadha nama ajjeesan maqaan itti nama ajjeesan qabanii bootaa qabanii gaara san mootummaan ba'uu hin danda'u ijoollee hin dalaganne qofa warra wal jaaree achitti nama ajjeesuuf qofa saaminsaaf nama ajjeesuudhaaf wanti ta'e jechuudha mushaara isaaniitis kanuma akka isaanii qaban maallaqa waan qaban irraa fudhatanii san booda nama san lubbuu baasan jechuudha. Khani fi ijoollee tana gurmeessee oofu jiru mucaa kana yoo mucaan kun qabame ijoolleen sun godagodatti baati mucaan kun kan itti dhalatee Harargee lixaati malee kan inni itti guddate ummaa isaati hojii guddatee wasleen ijoollee Harargee baate hojiinis ni deema immoo inni gosti isaa ituudha ijoollee Harargee baasittis yoo fedhes alajaa yoo fedhes jaarsoo jaa inuun beekanii afaan Somaaleetis ni beeka waan ta'eef hundaa hojii jiraata akka badii kan inni dalagu jiru namni sarara beeku hin jiru. Siigalee inni yaanii nama isa ijoollee tumusan qofa beekan malee inni duuba jiraami inni hin beekamu asii hin bahu jechuun akka bakka sanii mudiira ta'e afaan isaatiin dubbatee jira ni jirti namatti sagaleen isaatis wanni hundi ni jirti bakka sanii mudiira bakka sanitti waan isarraan hin dhufin takkittiin ta dalagamtu hin jirre akka bakka sanitti inni birkaa guutuu qabatee jiru waraqaa eenyummaa tasobaasan qabatee deemu waan ta'eef bakka sanitti akka inni mudiira ta'e inni afaan isaatiin dubbatee jira ragaan guutuu na bira jira wala lakkoomsa isaati na bira harkattan maqaa isaa ragaan guutuu na bira jira. Maatii isaatis eessa akka taateen bakka hunda jechuudha. Bakka inni itti dhalate nan beeka bakka ummaan isaa jirtus nan beeka. Obboleessi immoo Kaayiroo jira. Kanaan dura itti dhaqee maaliif obboleessa keessa hin qabanne jennaan dhaabbaduu hin dubbatinii naanchi obboleessi isaa suuraa isaatiillee hin fayyadaminii anaa itti dubbata eessatti argee ta'e itti dubbatta reen jeennan barbaadaa jee obboleessi isaa deemeeti barbaadee dhabee nan dhabee naanchi abbaan mucaan kun jecha obboleessi isaa Kaayiroo jira. Hayyee waan saaminsa isaan irratti godhanii fi waan mana akkamatti baasee ilmoo namaa diddiranii si qallajanii rabbii torka baasee morma dirannaa kafalaa hin jenna. Ani maallaqa prosesii jammaree jira biyyatti deebuu fi abbaan kiyya mana hidhaa jira naanchi obboleessi isaa jechuudha. Thank you. Yoo na dhagoo jiraate emmi yeroo takka maqaa isaa guutuu maqaa abbaatii fi bakka inni itti dhalatee wajjin naan mucaan kun amma
maadii ammayyaqiin jaama bikka sani akka beekamu maadii ammayyaqiin bakka Maadii sani akka ammayyaqiin. beekamu bikka sani akka beekamu Achitti kan haafis beekamu. jedhamee jaamama bikka sanitti jechuudha immoo maqaan isaa noormaalli maadii ammayyaqiin Iddoo dhaloota Harargee lixaa isa. bar dabbalakin je maqaan isaa maadii ammayyaqiin Shabakaa isiiti bar. Iddoo dhaloota okay maqaan isaa maadii ammayyaqiin iddoon dhaloota Harargee lixaa yaa isa. maadii ammayyaqiin haati isaa sa'aadaa Soomaaliyaa keessa jiraatti abbaan isaa Harargee lixaa aanaa habroo Yes. Habroo Rao. alaali maadii ammayyaqiin aanaa habroo jechuun aanaa habroo balballeetti Thank you. Okay. Galatoomi qoy dabbaalsiya tokko gaafii tokko ittiin gaafadha. Na dhagaa jirtaa obboleetti kun? Harargee lixaa balballeetti Shabakaa aanaa isiiti. habroo aanaa habroo Sagalee kiyya haree koomma bira ga'u jira. Fayyaa ta'e wannoo goona kutaa kan Maarkos kiyya. Waan hin godhu fedhu ta'u obboleessa Kaayirootti deemna ganna takka takkaan itti deemna waan hin godhu barbaadu jira. Mucaa qoy emmiti yoo kutaa kanaaf sirraa fi takkeen jira habroo daqiiqa takka naan. balballeettiin je balballeetti magaalaa Sagalee keessa reefu bira ga'u jira. ammayyaqiin jennaan namni hin beekne hin jiru abbaa fedhe harka qabeessi geessa. Thank you. Ati warra naraa bodoo kutak. Waan goonu Maarkos mucaa gammee jedhamu saniin bilisa baasa. Tokkoffaa mucaan sun tiktook isaatti tumame malee if hin tumne abbaan guddaan itti gaafatamu isa kana waan ta'eef namni gammee jedhamu sun ol bahee dubbii obboleetti teenyaa kanarratti emmiti yoo kutaka shabakaan qabdu maaliin godhaaf. Gammee carraa qabda kootu ammoo gammee ol labaasa warra hojjetara. Gammeen ol bahee akkatti mucaan qabamee fi nama isaan agajee fi bakka isaan galanii fi waan isaan nama qabaniif san takka takkaan naaf haa himu gammeen. Haa ta'u rakkina qabu haga sanatti hin galchitaa an gaafii tokko ittiin gaafadha. Na dhagaa Yoo gaafate sin dhageessu shabakaa isiiti gaafadhu rakkoon qabu gammee nagalcha kutak. Rakkina qabu. Gammee takka takka barreeffadhu. Kootu dhugaan kee jira Dhagaa koon. jirtaa? Gammee na barbaadi hojjetare. Gammee takka takka barreeffadhu. Bakka. Mucaan abbaan mucaan Neetwoorkii isheetti dhagaan jira. shabakaa isiiti. Yaa shabakaa isiiti okee is raafi obsi. Dubbiin ufitti yaa mucaan. Amma waraana isaa keessaa inni nama seeqannaa jiran waraana isaa. Ati yeroo isheen dhuftu wanni gaafattu dabbala ammallee waan irra deemu. Tokkoffaa kontaaktii akka itti qabdu waan isheen fakkeenyaaf obboleessa koo diddiranii jettee sanarraa itti bilbiltee Abbaa manaa isiiti. abbaa manaa ishee jechuudha. So isheen amma akka jechaa jirtutti namicha kana sagalee isaa silkii illee itti haasa'aa turte silkii isaallee ni qabdi. Akkasitti beetti jechuudha sana akka gaafattu. Gammee nagalcha. Okay. Information sana hundumaa lakkoofsaan akka kaafuutu fedheeti. Lakkoofsa namoota kanneen ammoo Jawaaris ni barbaada. Yaa. Hundanaa kannaaf rakkoon hin jiru. Obboleessa isaa Kaayiroo jiru kanallee ammumatti ergamee Hundeen kannaaf jiru duraan walii barreessina. Lakkoofsa maatii isaa sii kennuu hin danda'a yaani sii galee. Habibti yoo kutaa kana obseeti sittiin deebi'a dhiisaa yoo kutaa kappilis rabbi sodaadha waan takka hin galaa xumuruu fedha abbaa mucaan duraa du'e santu as taa'ee hin jira waan ta'eef. Waa takka osoo xumura. Gammee garuu gaafa galchu mucicha jechuudha mucichi sodaatee jira waa takka goona. Quba qabaadhu. Mucaa nama bakka sanii deemee jira sodaan qabu. Qooy baqa akkas. Maarkos kiyya irra dhiismee Waa hunda naabbii kana namni isaan akka isaan fidee jira hundi sibiiltoodha. Yoo mucaan sun kan sodaatee dhugaan ba'u malee Oromoon bakka inni jirutti bira dhaabbanna nuti kan barbaannu dhugaan duwwaan ba'udha. Kana quba qabaadhu. Thank you fayyaa ta'e. Okay gammee na dhaga'u jirtaa kottu. Rakkoo biirkaa jirtu waraana biirka ijaaramee jira waraana akka gaara marbaa kana. Maddi rakkoo Oromoota Saudii achirraa. Jawar Mahammad sagaleetti akka dhaga'u niin beeka. Wanni kun itti ergama yoo inni poostiin godhe ani sareedha. Ijoollee nama tumte jeetaa amma inni poostii godhu tana caalaa. Naa wajjin yoo nama sanarratti harkaanfii fudhate. Yoo Oromoon Saudii keessaa guyyaa lama achii booda maqaa wal yaamte ani sareedha. Isa kana immoo ragaa wajjiniin uummata bal'aa fuuldura kan nu jiraadhaan eeggadha akkanumatti. Dura maatii mucaa du'e kana argadhu maatii mucaa irraa du'e kana gara maatii warra nama geessetti achi haa dabarfadhu. Achii booda waa'ee rakkoo Suudiitti deebina. Kallattiin Jawar Mahammad irratti deebina jechuudha. Fayyaa ta'a. Musaabee daqiiqaan qabnu gaayis wal jala dafnee wannoo goona. Mucaa Hayilee Fidaa jedhamu naa barbaade haa ta'u. daqiiqaa 20 dura neetwoorkii irraa bu'ee jaabarri irra dawwalumatti hin jira. Daqiiqaa 20 dura irraa bu'ee. Irra naa dawwale. Thank you. Yeroo takka kompiiliingi sheerii godha hundi keessa warra isa argitan mannaa ta'u. Hayyee saddeetan meetaa kayyattu ol deebisee okkee guutak maatii mucaan irraa du'e sani waan ta'eef saddeetan meetaa.
abbaa mucaa illee ni finna baay'ee saddeettan meetaa kajoo naa deemsu takka takka barreeffatu saddeettan asii girtaa kun argadhee qoyina gadi laa bootaan manaa jira kaalii kiyya taa'e bootaan manaa jira taa'e saddeettan meetaa qoosanii nu haa dubbisu itti gurratti itti himna maatii isaatis kallattii irraa ni danda'anii jiraniisi. Ayyo. Saddeettan na dhageessaami maqaan keenya. Ana. Maqaan keenya. Viidiyoo bara. Maqaan Abdii Jabbaar Adem Yusuf. Okay, mucaa biyya kana wajjin maal wali taata? Mucaan Kaadeera Kiyyaati. Thank you. Waan naa gootu. Abbaa mucaa haa ta'u adeera kee haa ta'u warra keessan keessaa nama tokko waa hubatu nama silaa umriinis guddaa tokko eenyu nu fidda. Waan hanga ammaatti irra geenya kallattiin isinii kan inni nama mucaa keessan ajjeesas kallattiin barsiifnee qe'ee isaaniitiif akka itti mucaa kana itti barbaadan namni itti himnu si immoo nama biraan nu kannata faamilii kee keessa. Anattis inni himtanii barreeffadha abbaa kiyyallee hin dawalaa dhufu. Muraad dhufe. Muraad jedha balfee. Musaaf eenyu dhufette? Dhufe Muraad. Hayyee Muraad yana galche okay hayyee. Okay. Kaalii kiyya dhiifama si naaf si deebta as milaatu. Okay Muraad yana galche kutakka Muraad ilili darbe. Qabee dhiisi qabee. Okay hayyee. Ewa Debbal. Okay Muraad bakka nagaan dhufte. Usmee fa'aa wajji hafarsoo fa'aa wali warra dura. Hawaasa xiyyaanaa balleessee hojii gabbee dhiifama gaafatee achi goolan. Akkasii wal dura dhaabbanna nuti ijoolleen harargee uummanni harargee akkasii wal dura dhaabbanna bajjii walitti himna dhugaa walitti himna hattuu keenya hattuu jennaan bareedaa keenya jennaan isinillee gabbaa hatii dhugaa akka hawaasa kutaa hundaatti walitti hima liqibsitanii bishaan irra dhugaa anaa isinitti himsaramsaa irra diddiibaa akka namaa san hin beeku. Hin dandeenyu ijoollee biyya arabaa keessa jirtu danda'a ni dandeessan. Gaduma baha viidiyoo godhaa viidiyoon teessan bira geessi isin dhageessi ijoolleen. Galatooma. Haasawni dhedheeraan hin jiru namni dhugaa walitti himuu danda'uun dirqama. Haala wasaalan. Dhugaa walitti himanii waliin liqimsuun gaariidha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكمل نجارة. جيتوا حبيبي. جرا والله. أبو وأنت أماكم بيتا وأن دبتني في وأن جلسني اللي نما والأبسي ساسي قال نمني إبلو أكاس جدي إبلو أكاس جدي كتاسن توكس قدي كتاسن توكس جدي لما لي نمني دوغا بربادة دوغا روان كان فرمات تبوسو بربادو نما مراسة سيقال namni haqa barbaadu nama muraasa odoo guutuun oromoo walii galee dhugaa haqa miidhama namaa ka barbaadu taate haala salphatti miidhamni uummata oromoo irraa dhaabbachuu danda'a biyyaa fi ala keessatti illee jechuudha. Kanaaf bilaashuma malee amma namni asirraa qaaqu meebi sitti dhagahamee haalli gochisu kaneessaan kun si dabbaree dubbachuu dandeettaa namni waan kana haga amma si dhageeffatu ilmoo namaa rabbi qullaa godhee jira sii galee sammuun namaa kun guutuun qullaadha. Namni qullaan haga yeroo san bichaa wanni takka ta'amtu qofa iyya malee namni achi booda garagalee waan kana santu sanii kanattu san jedhu hin jiru beekta. Kanaaf yoo rabbi dandeessise waliigalteen dhugama oromoon yoo nageenya haa bu'u walii haa galu miskiinni karaa dabrutti nagaan haa dabru bakka dalagatutti nagaan haa dalagatu yoo jedhame guutuun namaa waliigalee waan kana ejjennoodhaan handhuura waan sanii bakkaa balleessu bakka hin dandeenyetti ammoo Isu taati beektaa Hamzaa kiyya mana hunda ilmoon namaa guutuun har'a wanni haasa'amaa jiru wama kan digalee bakka kam dhaqi nama jabaa bira dhaqi warra miidiyaa kanarraa ajandaan olii gaffii bira dhaqi marti isaa wanni dubbataa jiru waan kan sigalee kanaafi namni dhugaa kutaa ufiititti dhugaa himuun awwal haajaa wal jala qabachuu odoo hin taane wal dhoysuu odoo hin taane ani kutaan an keessaa bahe kutaan si komando maal gochaa jira dhugaa itti himu Hamzaan kutaan inni keessaa bahe kutaan harargee maal gochaa jira yoo itti hime badiin bakka kana jirti yoo ifaaf bilisa itti himte badii san furmaata itti gochuu dandeetta
bakka kana hin himnetti bakka atillee kee uf jala qabdee anillee hattuu kiyya yookaan yakkamaa uf jala qabeetiniin namuma nagahaa tokkocha as baasee kanan nagahaa kunoo kana keenya nama akkanaatti bakka ankee jabaa faarsutti abadan rakkoon Oromoo hin hiikkataa gonkuma hin yaadin hin hiikkata. Kanaaf ifa baasanii baatirii itti ibsanii goda inni jiru keessatti laal goda kana keessa jira hattichi keenya goda kana keessa jira saamtichi keenya jedhanii kan lubbuu namaa balleessu ebaluu kana jedhanii gaafa qubatti qaban ahlan wasaale nageenyi bu'u achiin gara kaanitti miskiina nagahaan karaa deemu miskiina dalagatu dhugaase ati har'a waa hedduu dubbatamuu danda'a warri mana bakka hojii ufii taa'ee achirraa dibbeetumu bar dheengadduma kana keessatti qabaa fidaa lubbuu nama haganaa qabdanii of iddan kuma hagana kaffala ka jedhe bar ilmaanuma ta'e na keessaa sikkoo mando keessaa galatuma kanuma kaan jechaa jiru lubbuu walloo tokko yoo namni akkas jedhamu Muhammad mucaa farda duraan farda dalagu tokko Muhammad Abdallaati fakkeenyaaf anam isaa yoo fudhadhe mucaan sun maal jedhe viidiyoo isaa harkaa qabaan daayireektilii viidiyoon isaan harka jira guyyaa san ofii kiyyaa jala taa'ee ka waraaba walloo tokko yoo fiddan 2,000 kafala jedhe ka akkasiisanitti ragaa baatee gadi baaftee ilmuun namaa nagahaan baatee nagahaan galuu dandeetti. Bar kalee Oromoon biyyatti waliif abboomtee walummaadhaan waliigaltummaan waa meeqa wajjin dalagaa turte waa meeqa wajjin dalagaa jirti har'an tana Harargeen kaatee Baale dhuftee jiraataa jirti Baale kaatee Harargee dhayitee jiraataa jirti Walloon dhufee Baale keessa jiraataa jira miskiinni sun akkamitti jiraata har'a gaafa ilmoo namaa mormarraa muran miskiinni waan godhu dhabe kawaa balleesse biyya fedhii isaa keessa taa'eetiniin akka fedhetti waa balleesse garuu miskiinni biyya jiru sun maal wal godhaan hin yaadamu namoota yaadu ummata mataan qurfii ummata hashiishni cufe ummata jimaa ofii dhugeetiniin riskii ruuza isaa uffatee gadi baheetiniin lubbuu namaatiin taphatuu fi miskiina lafa akaafatee jiraatu wanni ficcisiisamuuf hin jiru sii galee dhugaa jirtu gadi baasanii hattuun hattuu akkanaatti kijibduu kana jedhanii yoo irratti hin dubbatin nageenyi sumattuu hin bu'u keessaayyuu ammoo ajandaan mingizeem ajandaan gama Su'uud Arabiyaa kanaan ka'u ajandaa lubbuu namaati obboleessoo ajandaa taphaatii miti bara anaadha Hamzaa hattuudha yoo jedhee si arrabse it is no problem kun rakkoo miti si arrabsuu danda'a arrabni sitti hin qabatu garuu ajandaan lubbuu namaatii irratti dhufu kuni lubbuu namaatiin taphatamu miskiinni biyyaa bahuu hin dhiisu rakkinni biyyaa isa baasuu hin dhiisu yoo karaa dabru hin qabaanne Oromoo akka Oromootti itti hirkatee bira ta'uu yoo hin dandeenye Oromoon dildila ta'uuf yoo hin dandeenye jireenyi ilmoo namaa maali jireenyi Oromummaa nu waliin himannu maali wanni nu walitti himannu Oromummaa nu walitti qabnu maalinni eessatti Oromummaa kanaaf namni dhugaa ifaaf bilisa baasanii warroota waan kana hojjetu adda dureedha warroota waan kana dalage adda duree yoo gadi baasan ahlan wasahalan nageenyi bu'uu danda'a even ka biyyoota ka'anaa haa ta'u mataa kiyya biyya nagaa keessa taa'ee tiyya akka gaarii dalagataa bishaan qabbanaa dhugaa mana nagaa siree nagaa irra ciisaatiin yoo harka waan kana keessa kan qabaadhu taate tarkaanfiin irra fudhatamuu qaba ifaaf bilisatti kana kan jedhu galatoomi Hamzaa Hajii. Bakka kanuma wanni nuti irraa walii galuu qabnus namni hundinuu gabbahee dhugaa jirti walitti himuu danda'u qaba. Farad. Ana kan jawu Hamza la lamma arsuma jechu biro lenjen arsi qofaji arsi mai king kuma si barreessan la ya bad jasbiti ajuza dullati takana qofa sin jetti yolle arsi tun dalaan isaani yoona kana jamma gantumma nan jettan wallahi wa arsi dubbachu len qaanfadde dubbachu len sodaadde wallahi qarabbiitiyan Yoo isin faamsan qofa fedhuu miti gizee hunda dhage. Obs nifta damzaahiya. Yoo arsuma jette akka waan Oromoo irraa adda akka waan arsiin tun qabeenya Oromoon tahini akkasin laalan akka waan adda akka waan adda laalan beek arsiin Oromoodha teenyaa beeki wallahi Harargeen tasaaniiti nuti ilmaan Oromooti obboleeyyan keenya beeki Hamza. Obboleeyyan namni gaafa badii walitti harkee walitti himuu danda'u. Wallahi ijoolleen arsii akka obboleeyyanumatti kutaa biroon beektu akka waan arsiiniif dandeessee fi dhaabbatu beekti. والله لازم سين خبر سيسان أرسي ماي كينج أرسي بيجي بولجيتا سنجرة هرجع بيجي بولجيتا سنجرة ورجع ما بيجي بولجو جرة أقرب بدي نقول جبتو تنابير أرسي ماي كينج أرسي ماي كوين أقرب سنجت لنا نساني تقول أرم نساني دي إرادة والله مزاج يعني سيدي أرم نساني أرم جل لا أرسي ده
amma mucaan tokko algadda maal jeef firoomsa afaan firoomsuma ijoollummaa teenya arsiidhaa xiqqaa san immoo baale moosa mucaan san yoonii fi mijiyyoo tana yoonii fi ijoollee san keessatti hirmaattanii ajjeesuu baattan ganumaa unan jaalatin naan jette jee moosa ganumaa unatti hin dhiyaatin warra ibidda qabsiisu dhalaadha rammas irra guddaa kutuma hunda keessatti ibidda. Meeqoo inni fitadhaan saakiyya inni fitadhaaf wallaahi hagarramni isaanii dheeratu ammas dhiiraa fi dhalaan isaanii waluma qixa yaadan wallaahi billaahi sheekaa fi shariifaan isaanii nallee ijoollee teenya nallee qomatinaame ustaazni sheeyni ilaala akkana ajaa'iba jaan kunii fi ijoolleen kutaa takka baratu soo qixa yaaddi itti muddi arsii maakiingii malee karraa wal qabu hin jiru wallaahi karraa amma nuti wanni harargee addanu godhu yoo sheeyni keenya balleesse dogoggora raggarraan quba nuu duratti qaba artistiin keenya yoo balleesse nuu dura qubatti qaba kutaan biraa takka qubaatti hin qabdu tuni namaa quudhuu gootummaadha hayyummaadha dhaggeeffadhu ifaarsuun joon awwallaa ifaarsuun joo arsis hin faarsu hararges hin faarsu garuu haqaan hayni haqa sigaltee wanni ijoollee arsii qaqqalaa jiru dogoggora walitti himuu dhabu badii walii muruu dhabu walii quudhuu dhabu if ol fuudhu faaruu gisati faarsite laal akka ilmoo harma luututti si dhaggeeffatan faaruu ni jaalatanii araba su'uudii malee jettu jaaru akkatti jaalatan faaruu qiyaasa kana jaalachuun maal ilmi namaa kan nyaatee udaanu a'uuzu billaahi mina shayxaani rajiim bisin qiyaasiin jette somaaleen wallahi laaziim nama akkana faaruu jaalata yoo ati irra barga arsiin nu bulchu jira jetteen dhugaa keessani arsiin goota huma siin jantattaanii nu bulchaa jira malee dubbatan obboleessa kiyya lakkii bu'aa biyyi bulchaa warra jimmaatti siin hin jaan haquma kanan fedhan arra ijoollee arsii kana qalamu jirtu tana ajandaa miti wallahi kun laalamu dubbii biyya tanaatuuti deebi beeku jeneraal dubbii tanaatiin hootu jeneraal bishaan fudhachuu dadhabee beeku fudhachuu dadhabee laal fudhachuu dadhabuu miti dhageeffadhu dhaala akkami beekta fudhachuu dadhabee yoo amma ajanda wal jala fudhachuu dadhabee laal barbaannu amma dhimma lubbuu namaati malee dhimma bulchuu lubbuu namaati aboo lubbuun namaa siraa kan jeneraal hitta qillaa rabbii kan sodaadha jeneraal boonurraa wallaahi hamzaanurraa mut godhi wallaahi billaahi haqa fudhachuu walloon abbaa fedhe firraa dhoorkiti harargee firraa dhoorkiti arsii firraa dhoorkiti jimma firraa dhoorkiti walloon abbaa fedhe mukoti diidi dhuga sitti hima wallaahi oromoo kutaa fudhata akka firraa dhoorkiti dhimma dhoorkaa miti hulle dhugaa sa isaan maan fudhanne hamsa isaan dogoggoruma ijoollee isaanii tana maan fudhanne nama ol jiran isaan kun shanii rasuulallee taane isaan rabbiin taane maan fudhanne maan isaanii maan firraa dhoorkaa fi jinnii miti dhugaa jirtu walitti miti dubbiin bakka amma ilaalaa jirtu akka adeemsa kee kanaa miti ila qooyin ibsaa fi hamza al takka naa kennin naa obsitu dhageeffadhu nuti amma dhimma biyyaa biyyi bulchuu fi arsiin bulchuu keessa hin jirru dhimmi nuti jiru dhimma miskiinni karaa dabruu dhabe malee abbaan fedhe biyya bulchuu danda'a abbaan fedhe biyya hoogganuu danda'a isaa miti nuti kan irraa dubbachuu barbaannu warri miidhaa kana miskiina irratti geessu eenyu akka ta'e ifa haa baafnudha malee waa'ee arsiin faaruu jaalatti arsiin faaruu jirti keessaa hin qabnu dhageeffadhu. hojjeteeti hudduu harree naqinee mucaa xiqqeessinee dhugaa itti himnee gabbee dhiifama gaafate gootummaan tana qixaaxallee birrii kafalee huccuu hamzaan artistii keenya gartee kan nuti jaalannu oromoon jaalattu maraatus keenyaa ni jaalanna maraatuu isaati wajjirti Khadiir Martuu hamzaan hudduu dhiibateeti adabachiise hawaasatti kakaasee namni kan ija walaasoo dhiirti haasoo qabdi sii galtee a'uuzu billaa boo dhugaa walii muraa dhugarra walii kaa khayr inshallah no kulle nuti ala anam akka mataa kiyya adeemsa mataa kiyya dhimma akka mataa kiyyaatitti fedhiif hawwii kiyya dubbadha siif haa galu fedhiif hawwii kiyya arsiin faaruu jaalattuu keessaa hin qabu kanaa miti wanni nu barbaannu ilmi namaa miskiinni walloon abbaa feete ofirraa dhooguu dandeetti dhiisuu dandeetti kanaa miti kan barbaadu. Kanaa miti kan barbaadu. Kanaa miti kan barbaadu. Kanaa miti kan barbaadu. silkii oowwitee na qaqqabe. What the fuck?
taaptaap hin godhu bar namni taaptaap koppiliin kudoo godhe namni intinan jedha. Kanaaf ila kuuleetii akkasitti na hubadhu dhageeffadhu. Kanaa ilmi namaa kamiyyuu miskiinni kutaa kamiitu nagaan bahee nagaan haa dabru karaa deemu nagaan haa deemu. Bishaan nagaa obaasanii haa geggeessanidha malee nuti eenyu faaruu jaalataa fi eenyu faaruun jaalatu keessaa hin qabaadheeti miti sii galee. Kanaaf mukatti cabsuun abbaa badii dalagee Hamzaa yoo dalage Hamzaan badii dalagee Hamzatti allaqa. Uummanni uummata ajaa'ibaatu walitti muran qaba. Walumatti muran wallaahi laazim. Haye eenyu hajarraa qabu. Isa Ni jirta dubbadhu gaa. aboo dhageeffadhaani dubbannaa wal afaan deddeebisuu dhiisaadha. Nuti kutaa tokkos hin faarsan asirra dhugumarra tundoonee dubbannaa. Walii gallaa. Fakkeenyaaf baalageen kutaa hunda jirti. Arsiis ni jirti. Walloos Harargees bakkuma feete haa jiraattu. Baalagee bobaa jala qabattanii baalagee keessan dho'isuuf baalarra cabsuuf hin yaa'ina. Baalagee gartanii as baasa hawaasa kanna. Ilmoon haadha hiyyeessaata haadharraa jijjiiruu biyyarraa baate haadha lagattee jijjiiramtu. Du'aan akkan saaxilamne barbaanna ammas keessatti kutaa kanarra jabaadha santuu sanirra jabaadha amma faaruu keessa hin jiru. Loogii isin hojjennu dhugorratti hundoonnee taasifne miidiyaa kana gubbarratti. Walii galla ijoolleen teenya ta'aarsii fakkeenyaaf wagguma kana keessatti nama meeqaa wal dhabde kutaa Harargeetii wal dhabde nagee buufne Jimmaa wajjin xiqqoo libbuute nagee buufne. Walii galla walloo wajjin taraa lama waliin buute nagee buufne innee taraat kan nagee buufne lammata waliin jechaan sanumaafuu ijoolleen teenya ta'aarsiidha. Hawaasni keenya kaarsii hawaasa sikkoo mandoo jaalatamaa kabajamoo ijoollee hawaasa kana ilmaan haadha hiyyeessaa warra duulchaa jirtu tana as baatanii walirra baala cabsuu dhiiftanii hawaasaaf as kennatanii rakkoon tun hundi akka firamtu irratti hojjennu waliin taanee waloon taanee irratti hojjennu nuti isin faarsus faarus hin barbaannu isinis hin faarsin walloos hin faarsin dhugaa hawaasaa dhugaa ijoollee tanaa dubbachaa haayaanu. Walii galla ijoollee tana ijoollee ilmaan haadha hiyyeessaa biyyoota arabaa kana keessatti ilmu miskiina karaa deemu qabanii ifi fakkeenyaaf yoo fudhanne hafarsoon dheengadda miidiyaa kana gubbaa taa'ee umma ijoollee walitti buusaa ture arra feemasa jeeti mataa kuka dhaabee profaayila godhatee tattaa jiran. Sigalee amma culullee achi taa'ee ijoollee tana jee dubbachaa ture. Gurgudduma silaa nuti mataa hawaasaati jennee eenyuuti waan kana hunda hojjechaa jira. Gabbaadha hayyuun keessan sheekiin qeensii waan kana dubbadhaa ijoollee tana yoo baddeessan faamilii isaanii yoo beektan akka faamiliin sii adaba itti kannitee hawaasa irraa qabdu nu godhaa tanumaan dabarfachuu alaamsa kiyya galatoomaadha. Yaada biraatiin deebi'a namaa kan. Hayyee falmataa fudhatu. Okay, galatooma ulfaadhaa obboleeyyoon koo hangafoota koo laal akka yaada kiyyattiin akka nama dhuunfaa tokkotti jechuun akka nama xiqqaa tokkotti yaada tokko fannadha. Rakkoo deemaa jirtu kana namoota numa agarraa furmaanni maali waan jiru. Akka nama tokkotti aan furmaanni ilaal uummataa fi mootummaa wal ta'anii furmaata fiduu danda'an. Fakkeenyaaf jechuun nama wallo je'ee lolee nama ajjeesee fi nama an arsiidhaan akkana je'ee lolee nama ajjeesee yoo warri uummanni keenya uummatni arsii arge mucaa sanuu ni ajjeesan. Warri wallootis akkasumatti yoo mucaa san arge mucaa sanuu ni ajjeesan le'annahu eenyuutu namaa loli je'ee isa wanta godhe. Jarri kun arsiisii miti walloosii miti ijoolleen ergama of danda'ee summii vaayirasii uummata kana keessatti naqamuudhaaf itti yaadamee bocamee as bahee galmaan ga'u jirti malee. Waa arsiif yookaan immoo walloof yookaan Harargeedhaaf waan ijaamu hin jiru. Dhukkubni kun gaafa namni gandummaa lalisu irraa cal jechuutu deemee sadarkaa kanarra nu geessise. Gaafa namni gandummaa lalisu namni akka wantatti balaaleffachaa ture kan namni hundinuu akka wanta kan agarratti ka'ee balaaleffatee namni komachaa ture amma fakkeenyaaf Hamzaa kana kunoo walitti dhiyeenya wantallee hin qabnu numaan harka bakka namni hundinuu hanga jibbanii balaaleffachaa lakki gandummaan tun nun baaftu lakki wanni kun nun baaftu jechaa ture gaafa duraatis. Kophaa saafee ati ijoollee akkasiiti miti ati abaluu faarsita ati wadalamaarree faarsu jaaniini deemee dubbiin kun irra dhufe. Waa'ee gandummaa gaafa namni lalisu laaftuun laalanii dhiisuuni sadarkaa kanarra nun geesse. Amma yoo dubbiin kun akkana laallee oola ergama wanni kun ergama ifa bee
yoonii fi yeroo hunda ijoollee arsiitutu yaa'ii kaasu jira. Ja'anii Oromoon turu hundi arsii akka jibbituuf irratti dalagamu jiraates nuti uumaan bee keessa iccitiin akkanaa kunis jiraachuu ni mala. Si galee xiinxaltoonni siyaasaatis waan kana keessa gizee qabanii isaan haasa'u jalataa dhaggeeffadhaame. Kanaafuu arsiisii miti walloosii miti dhukkubni adeemu jiru ergama fudhatanii ijoolleen akka uummanni keenya zalaalama caalam waliin taaneef akkanatti hojjechaa jiranii furmaanni immoo haa qabsoonu akkamitti ni beektaa laalu waan mata qofa isinii meetiin isinirraa gabaabsa. Mucaa tokkootutu miidiyuma kanarratti maqaa isaatiin dubbadhu nama sanii isin dubbadhu akka malee waan dhaloota kana jidduutti summii vaayirasii addaa naqu yeroo hunda dubbata namni maal godhee ni beektaa nam sadii biyya ta'aniituma mucaa kana yoo itti dubbanne foolora dila qaba namni numa kana kijibaa godhee nu arrabsa malee isatti hin dubbatan kanaafuu maal godhuu qabna jaanii ta'anii wal mari'ataniituma furmaata okay isa kana biratti jaalatamne haanoodhaa dheessu waa hundaa waan hojjuu eegas booda kaanee qaama seeraa jala oolchina yookaan immoo deebinee ummatuma kana onnee ummata keessaa osa baafna jaanii ta'anii mari'ataniiti maal godhan seete inni amaanee summii inni silaa ummata keessa gannaqu deemu san jarri dhaqee harkaa facaase yeroo isaanii kannani qabsaawan qabeenya isaanii kannani qabsaawan sigalee aarsaa dila kana kafalaniiti hawaasa kana vaayirasiin guyyaa boru akkaaniif itti heddummaanneef dila kana qabsaawan namni sigaleemi nutillee yeroo teenya kanninee maallaqa keenya kanninee aarsaa kafallee summii tana dhaabsisuu ni dandeenya akka qooshaa keessaa rifeensa fuudhanitti ijoollee tana hawaasa keessaa fuudhuu ni dandeenya mootummaanis irratti dalagee hawaasni mootummaa wajjin wal qabatee ijoollee tana hawaasa kana keessaa adabachiisuu ni danda'amaa miti ni danda'amaan isiniin jaa namoota gurguddaa jira gaa kanarra yoon dubbadde seeraa miti galatooma ulfaadha nutummaan wal komachuu haadhiif nume. Hamzaa ji carraa naa lattame. Fudhadhu. Tole obboleeyyan kiyya wanti amma deemaa jiru kuni amma akkanumaan maqaa duriyyeen gartee arsii fi wallo jettee walii buuftee ittiin badii daladdu kana osoo hin taane akka Oromootti salphina guddaadha kunnuuf. Biyya ulmaata gurguddoo qabnu uummata ulmaata gurguddoo qabnu uummata hayyoota gurguddoo qabnu uummata dubbatee walii galuu danda'u uummata amantiin tokko uummata aadaan tokko taane yoo rakkoon akka nama dhuunfatti jiraatte rakkoo sana hedduu laallee yoommoo wanti sun waan sadarkaa lubbuu sanillee nama ga'u taate akka gosatti wanti sun akka dhiigni namaan dhangala'an hedduu laallee gartee dogoggora yookaan immoo kasaaraa namatti galtisan akka Oromootti daanqooddannee lubbuu namaa oolchuun osoo danda'amu hanga gartee namni dhuunfaa bahee walitti dhaaddatee maalii jiru ga'uun kun Oromoodhaaf xiqqeenya. Angaruu kana ajaa'ibu biyya yakki gurguddoo nagara ga'u kun itti raawwatu san keessa ulmaawotaa fi beekaa fi jaarsoliin hin jirtu akka Oromootti namni hadoodee waan kana dubbatu. Ka yeroo biraa hoggaa waa kennaatii fi waa fudhatuudha gadi baanii hayyuu keenya jedhanii hogganatan qulfii makiinatii fi kana hoggaa namaa kennanii mootiveet nama godhu jaarsolii fi ulmaawota hedduu man arga miidiyaa kanarratti. Ka gaafa rakkoon akkanaa uumamtu gadi bahee hoggaa raawwate gartee ka badii qabus badiitti muree ka haqa qabus haqaan caaya agalchuu tokkichumallee dhabnaa of keessa. Maaliif ibidda qabate irratti banziina naquu taati amma kaan ofitti aansanii yookaan arrabsanis furmaatan ta'u daranuu namni kun akka walitti madaa'u nama gooti. Saniif amma furmaanni karaan gabaabanii warra amma dhaabbatu kanas goota qabanii gartee hiriyaa qabanii aanaa isaanitti dhiyoo qabanii namoota san barbaadanii qunnamanii ijoollee tana gartee waan hafarsaa jedhan kana dhaabsisanii kara manguddummaatti deemanii rakkoo tana furmaana jalarraa furmaanni isaa akkamitti rakkoon yeroo hunda deddeebisatuun akkamitti kara dhaabbattu yoo fala barbaadan malee akka amma deemutti jiru kun alagallee nu tuffachiisa. Nulleen immoo gartee akka wal tuffannu akka gartee daranuu wal arrabsuu fi wal xiqqeessuu nama gooti mee haa tasgabboomnee garanne waan jiru hunda laalla miira keessaa baane kadu rabbitti haa araaramu kana booda duutiitu dhaabbatuu qabdi. Kammoo kana nama jeessisanillee akkamitti akka aadaa fi shari'aan jettutti illee waan jiru hunda gartee tartiiba qabsiisanii nageenya akkaataatti bu'uu danda'u irratti osoo mari'annee gaarii natti fakkaata. Namni jalqaba gabbee dura walitti himuu danda'uu qabaadha hayyoon keenya jalqaba. Sanuma hubadhee bara hamsaa keenya sanuma walitti himuudhaaf ree dubbii oo'ituu tanarratti hin taatu bara. Oo'ituu tanarratti taati.
Osuma laaftu jaanii marraa maduraatis dhuftee qalaa geesse dubbiin irra mataa gubbaa akka horii wal gaqqaluu geesse. Kanaaf namni oowwituu tanarra gabbee dhugaa jirtu walitti himuu danda'u qabu. Gaafni biraa guruppii wal geeffatanii wal gorsuu miti. Gabbahee hawaasni bal'aan asirratti isinis jee hawallootis haarsiitis gabbahee dhugaa jirtu walitti himuu danda'u dirqamaa jee. Oowwituu tanarratti sa'aatamtu dhufa boo sa'a namni akka haraashii gubbaa gaqqalu horiinuu kabajaan ol qalamaa booti. Cimsanii tolchanii kabajaan qalale. Abachu Hamza kenyere amma namu kuno jechuun sila furmaanni bakki irraa ka'u laal duraan dursee du'aan awwaalachiisi Oromoon aadaa qaba. Ka du'a san awwaalachiisi jeeti gosti namni lubbuun nama harkatti baddisuun dhaqee du'aa san awwaalataniiti akka nama ofitti laal warra namni irraa du'e miti ka awwaalatu sila. Ka ajjeesatu dhaqee du'aa san awwaalachiisi jee caaya tokko waliin ta'a. Amma seera diinoti namu wal lallabatee namu daangaa qabatee guruppii ijaaratee walitti yaa'a. Akka dhugaa kamittuu as keessatti argamanii haadha beessi kana barbaadaa bara. Akkaataa kamiin mee nageenya walitti fiduu dandeenya. Aboo akkin jeeti. Lubbuun namaatu dhaabbachuufii miti. Ijoolleen tun waan kana dhaabuun deemtu. Namuu yoo bakka jiruu gabbee. Ijoolleen tuni seera kamis sii bulu jirti. Jalqaba namni asirraa gabbeeti dhugaa jirti walitti hima. Yoonii fi gabbaatee ijoolleen tun agoo waa balleessite dhuftee obboleessuma guddaa maatii namuma biyyaa jala dhokatte. Eessa barbaaddee seeratti murteessa. Eessa barbaaddee fiddeetu akkas goota. Yoo jalqaba guddaan aboo dhaabbadhaa isin badii jirtanii jee labsiin kanneen eessaa fiddee walitti guurte. Eessaa fiddee badiitti murta. Kana kan nuti jalqaba jiru namni akka biyyaat akka gosaat akka gandaa gabbee dur qaba dhaabbadhaa waliin jechuu danda'u qaba. Gabbee kaan akka oromummaatti gad dhaabbadhaa waliin jechuu qaba. Akka lama walitti dubbachuu danda'u qabna. Takka jalqaba ijoolleen harargee yoo badii daleeyte akkumaan barana haga ammaatti itti arrappamaa jiru. Obboleessa kiyya Kadiir martuu guddaa dura dhaabbadhee aboo bakka intala dubaraa gudee daayattan nama walitti duulchisurra badii jirtaa dhaabbadhu jennaan gabbee dhugaatti himi. Hawaasa bal'aa kana keessa namni dhugaa walitti himu maa dhabama xiqqaa guddaan. Gabbee sheekaa fi xiqqaa guddaan hawaasa walloo keessa hawaasa arsii keessa dhaabbadhaa hawaasa ijoollee baala gumma jirtanii namni waliin jechuu maa dadhaba. Boo dhugaa dirree teessu achi ilaaltee agarta. Gad dhaabbadhaa boo jalqaba namni manaa waliin jechuu danda'u qaba. Yoo an manaa maatii tiyyaan yoo an jalqaba manaa maatii tiyyaan manaan dhaabbadhu hin jenneen borus maatiin tiyya badiinuma fiddi seenii buliin jaani borus badiinuma fiddi seenii buliin jaan rakkoon mana jira. Hawaasni bal'aan gabbeedha. Badiirraa dhaabbadhaa sheekaa fi xiqqaa guddaa waliin jechuun danda'uun dirqama. Bar yaada kan keessi hubadhee bar Hamzaa keenya. Namni waan akkasii biyyi waan akkasitti gootu yoo biyya kan kee taate yoo gartee bakki jirtu daansi daangesiti. Amma namni kun hundi baqataa biyya ambaa jira. Miskiina waan nyaatu dhabee ofiifuu rakkatee karatti beeku. Dhaabbata laal qissa kana wanni an jalqaba jechaa ture laayifii kiyya jalqaba irraa yoo dhaggeeffate. Nuti ijoollee biyya arbaa keessa jirti. Maal godhuu dandeenya? Muudii akkasii qabachuun hafee jira. Wal san dhaga'umaa hin barbaannu gurratti. Laal bakka jiru labsuu danda'u qaba. Haa xiqqishoo an feemasii jee, haa xiqqishoo an nama waa beeku jee, haa xiqqishoo jabaadha jaan gabbahee akka harargeetti, akka wallootti, akka arsiitti labsii ijoolleen badii jirtan jechuu ni danda'u qaba. Dhimma ijoolleen biyya arabaa keessa jirti maali? Ijoolleen saayibaa achi jiru bakka kana jira kottaa qabaa jechuu haa danda'u. Yoo guddaan labsii kan achi ijoon wanne pointi natti sii galuu qabu. Xiqqaa guddaan naannoo walitti dhiyaataniin akka bilbilaan wal beekaniin bookunoo mucaan keenya hakalee badii balleesse as jira. Nuti murti guutoo barra gizee badiitti murru gizee ati waan namaa hatte jennee badiitti murru keenyaa obboleessa keenyaa ati yeroo dhugaa walitti himaa haa barcumarraa waliin haa dhugaarraa waliin maa wal sossobdan. Kadiir martuu guddaa gizeen dura dhaabbadhee booda gongora jirta obboleessa kiyya guddaa jee badiitti himu dhugaa walitti himuu danda'u qaba hawaasni bal'aan maa wal sossobdan. As jirti dubbiin ijoon. Ijaartiin nutti erge sadarkaan aan jee egaa hawaasni aan keessaa bee innaa dhugaa itti himuu dhugaa dubbachuu irratti. Laal arraas hawaasa sikkoo fi mandoo dogongora jirtan bakka kana ijoollee gabbaa itti himaa jechuun dirqama. Hawaasa walloo gabbaa ati ijoollee teessan dhugaa itti himaa jechuun dirqama. Yoo isaan jaamanii wallaalanii gabbaatee ati itti himta haa hirrii baattaan bakka lubbuu namaati adeeroo re'ee qalachaan jiru namni guyyaa iidaatiif. Arraan tara lubbuu ilma namaa tokkos dura gabbaa jira. Ati daa'ima qabdu daa'ima keef jalatti ilmaami meerree gadhee. Amma culullee kachii dhaqa ajjeesaa juusan arraan tara osoo intala saasan ajjeesuu dhiise duratti mucaan wayii qabee gudeete. Maaltu itti dhaga'ama? Jechi anjuu kunuu isa hagam takka surree keessatti isa suukanneessa.
Miti yoo inni paampartii irraa jijjiiru sana yoo namni addaan qabee dura gudeede hagam takka jechuun sammuu isaa keessa deemaa namni maatii fi irraan bu'ee tilmaamuu dirqama. Dhugaadha sun. Hayyi hin danda'anii biyya alaa keessa jiranii muujii kana kan uummata wal fichiisaa jiru. Keensil godhe kana biraa poointii namni hundi gabbahee dhugaa walitti himuu danda'u qaba. Hayya amma ijoollee walloo as keessaa ni qabna. Ijoollee wallootii fi amma jeneraalli jira ijoollee arsiidha bakka jechuun bakka buufnee yoo waan kana gartee namoota jiran nu dhiyeessillee yoo Dhimma dhuunfaa miti dhimma dhuunfaa jeneraala walloo. Fakkeenyaaf hin jeebara. Tokko jedhanii lama jedhanii miti yoo amma fakkeenyaaf yoo akkasitti deemne. Amma inni gizee dura asitti ol seene akkasitti dhugaa walitti himuu qabnaa jee dubbate mataan isaa. Hawaasni hundi akkasitti kana qabachuu danda'u qaba. Jalqaba maatiirraa manarraa biyyarraa gosarraa walitti himuu danda'uun dirqama dura aboo gurbaa dogongora jirta osoo laalanii arganii as jala gurbaa dahoo mana seenii gali hin jiru dhugaa jirtu boobadii qabda waliin muraa hanuma nuti keenya wanni nuti amannu. Abalumarraa tana kiingummaa qaba abalumarraa tana kiingummaa qaba hin jiru. Hamza ila waa wayii sinii bayaansa waa wayii lafa sinii kaa habiibi. An akka ilma arsii tokkotti akka ilma arsii tokkotti dhugaa barbaada. Dhugaa nan barbaadu maaliin xiyyaa bakka nagahaa taa'ee miskiina karaa deemutti hin muru lubbuu namaatitti hin muru sittima. Dhugaa takka walitti yoo himne jechuudha. Faaruu ganda arsiin haa faarfamtu keessaan qabu sittima. Arsiin haa faarfamu arsiin waan hojjeteen haa faarfamu malee gaarii hojjeteen gaarii kalee arsiin dabarse gaarii kalee laal leenjisoo diigaa irraa qabee haga nadhii gammada haga jawaaritti gad dhufutti akka waaqoo guutu aliyyii cirri ila kunoo kunniin faarfamuu qaba. Tahardaa tana haa faarsanii keessaan qabu. Saree bakka dhaabattetti akka saree obboleessa ofii ciniinaa deemtu. Saree akka sareetti obboleessa ofiititti muka eegee dhiibdu tanaan ani arsii jechaa hin jiru. Wanni Oromoolleen beekuu qabdu. Hin jedhuunillee. Arsittuu arsiidha gaarii hojjette jedhee wanni isii faarsuufillee hin jiru wanni isii faanshadhuufillee hin jiru. Dhugaa walitti himna. Nan oolchitu nan bulchitu wanni isii nagootullee hin jirtu wanni isii fiddullee hin jiru. Sodaa akkasii hin qabu. Laal. Dhugaa lafateettu gabbaanee dhugaa baafna dhugaa dubbanna anamma harargee arsii walloo waan jedhamu keessaa qabaataan jiran akka nama tokkotti wanni isinirraa hubachuu dandeettan. Nuti akkuma Oromootitti maqaan badaa jiru guutuu Oromooti. Oromoo kana wal godhaa jira jedha malee bar sabni birii harargee fi arsii walloo jimma jedhee namni addaan nu baasaa jiru hin jiru. Walitti qabamne akka Oromootti maqaan nu badaa jira. Akka Oromootti seenaan nu badaa jira. Seenaa badu kanarratti. Dabareen kun naare wasaati tokko asii keessan teenyu maalisi mirga namaa kabajaaga aboo Hamza galatoomi tokko aboo wanni inni haasa kun fudhatama qabu miti haasaa fudhatama qabu miti anki jiban jaaladhu. Mee fudhatama qabaachuu sangaatiin murteessu ati safaan kee waliin qabadhu. Dhageeffadhu Ahmad King Ahmad naamusa godhadhu awwal haajaa naamusaan deemuun dirqama. Wanni waa balleessee akkanaa kana laa. Nama akkanaa kana namni akkuma barbaadan dubbachuuf akkuma barbaadan hojjechuun Oromummaa siigalee namummaa namarraa fuuti. Namummaa ofirraa fuudhuu miti. Dhugaa baalageen eenyunni baalagummaa isaa itti himnee ana yoo ta'e natti himaniitiin baalagummaa tiyyaan socho'uudha malee akka barbaadan dhaabatanii akka barbaadan hojjetanii gabbaanii uummata duratti xuruuf godhuun abadan hin danda'amu. Walitti himna. Gocha hojjetamaa ture eenyuun irraa akka ka'e mincii waan kanaa bakkamii akka ka'e uummanni Oromoo hunda beeka. Minci isaa gadi baafneetiin walitti tanaatannee wal sirreessinee dhugaan akka Oromummaa teenna sanii wal duuka deemna taatu dhugaa hundee irraa walitti kaafne. Hundee irraa walitti kaafnee baalagee kennanullee gadi yaafnee kutaa kam keessaayyuu baalagee gadi yaafneetiin dura dhaabachuun dirqama jedhaan Hamza ayyaanni kiyya kana faddal. Biibi galatoome. Kanuma yaanni babbareedaan laal namni dhugaa jirtu walitti himuu danda'u qaba. Amma furadhu. Galatooma hundi keessan ulfaadhaa. Kursii irraa walii kaan malatti dhugaa irraa waliin kaan jaanee dhugaa walitti himna yoo ta'e jara keenya miidiyaan irratti hanga tokko warri wal beenna warri wal hin beennes ni jiru garuu fuula miidiyaan irratti nuti beekamtii akkasitti namni nu haa daawwatuuf yookaan beekamtii garagaraatiif gara miidiyaa kanaan dhufne nuti jara keenya durriyyama warra maqaa warra sikkoomandootiin asirra yaa huna dadhabne ka jiru waadii dawaasiri boo dhugaa jirtu walitti himna. Waadi dawaasirii fi kamis keessatti hidhachiifna jedhanii Ameerikaa keessaa bakka garaagaraati baasii galaa waan hunda qopheessanii duubaa poshi godhaa turan abboo dhaggeeffadhu jechuudha. Durri asirra yaatuun abbaan goota keenya jedhee faarsaa mataarra kaatee geema tapsisaa turaate isaanii miti har'a jabaa keenya sin goota keenya dhugaa nu baaftan jedhanii
kijibanii maallaqa miliyoona tokko walloon nu nyaatanii waan meeqa godhaan turan jiraan humti mataa isaatiitti duubaan ta'an jechuun agarru sinni fakkaata jan qabnu moo walloo feemasan qabdu sagalee ishiin ukkaamsina umaan gootu jettaniiti nurratti duuluu barbaadanii hin danda'amu kun tokko isa kana lammeessa nama qalame maal jettan nama qalame isaan eenyutu fakkeenya ta'e eenyutu akka qalamu godhe eenyutu akka namni sun tarkaanfii dilli sun godhamu eenyutu akka godhe beektanii isaantu diraamaa qabee waan meeqa ilma walloodhaa as butaniiti miidiyaa irratti abbaan qala isaanii jechuu dura aansan jechuu sigalee quba afaan na keessan caliniin hin taatu jechuu ofiif diraamaa yeroo hunda namarratti dalagan kanaan hundi keessan ni agartan yoo dhugaa dubbanne gama wallooti shurrubbee tokkichi qofti gahaadha jechuu shurrubbee sa'aatii damee furguutu ijoollee keenya dura dhaabbate abboo badii dhufte hunda anan haa baatu jedhee hunda ijoollee keenya abbaan kokkee qabe shurrubbeedha jechuu even mataa kiyya dabalate jechuu dhugaa jirtu walitti himna nuyi wal qabachuus ni dandeenya wajjinis deemuu ni dandeenya takka ilma beeraatii fi eeshumaa wal beeraati biyya obboleessa kiyya dogongoraa jirtu akka wallootti naasa obboleessa na dhageeffadhu hin dubbanna akka wallootiif ennee miti gandummaa miti dhugaa jiru sistema hundi keenya akka ilmaan beeraatiin akka eeshumanitti wal beekna obboleessa wal qabachuu taananis ni dandeenya jechuu nami gama sanii nurraa qabatu hin jiru ammataa kiyya asliitti himeera jechuu dhimma kana aslii lakki ijoollee keessan kan nurraa qabadhaa jennaanu dhimma duriyya suutii keessan hangashin hin jedha jechuu eenyutu akka isin himan nu barbaadan Itoophiyaa daawwallaa biyyi isin himan namoo nama ofirraa dhorkuun dirqama jechuu gaafa immoo ijoolleen keenya gabbee nama ofirraa dhorke gayyaatanii sheekaa keessa nurra duultanii jechuu koo furmaatan qabu fudhataman qabu jaalattanii jibbitanii jechuu nageenyi kan bu'u akka Oromoo hundatti bu'a malee akka Walloo qofaatti hin bu'u obboleessoo nagaa feetanii nus nagaa feetanii nutis ni jirraachuu wanti teenya garaan miskina keenya qalamu teenya laalluuf hin jirtu walloon Amaaraa walloon akkasii walloon akkana Amaara yoo taanes nuti naannoo Amaaraa keessa funyaan dhoonneeti wajjin jiraachaa jira malee gatteenyee sujuuda buuneetii miti dhugaa litimna kana hundi keessan ni beektan xiyyeeffannoon keenya immoo ilma Oromoo irratti osoo hin taane Amaara irratti nuti yeroo hunda ilma Oromoo loluu kaayyoo hin qabnu jechuu hanga ammaatti ijoollee re'ee jala wal qabaa jira malee namni meeshaa qabu takka gabbahee ilma arsii tokko namni meeshaadhaan ajjeesan jiru jechuu kijiba dhiisa ani mataa kiyya lola ammaa kana irratti hin hirmaanne jechuu dhugaa litimna garuu hafarsoonni eeggata guyyaa lama dura gabbaheeti qaba ilma arsii asirra fida waan meeqa jechaa jirtan argaa jira nama 5,000 baattan jechuu kanatti aansuudhaan abbaa yeroo jalqabaatiif kitaaba Jawaar Muhammadin gaabbuu bite Ahmad Cullee sana jechuun ilmaan Walloo irratti lola labsee jechuu Jarman keessatti yoo dhugaa walitti himneen baana bar dhugaan immoo qallatti malee hin cittu jechuu kana hunda fudhadhaati liqimsa hawaasi Oromoo hundi sin argaa jira sin taazzabaa jira jechuu akkas nuyi lubbuun isin jirraa jechuu barbaadeeti dubbiin keessan miira keessa nama gashaa jechuu of laala duriyyee keessan namarraa qabadda achi booda ilmaan Walloo ofiif sinirraa dhaabbatti dhugaa sanatti man hanga osuma fitadda. Gaafii irraa qaba Hamzaa yoo na ayyamte.